magaluutti irra deddeebiidhaan maatiin mani keessatti guddadhe sana kannaan jedhu anjira barbaachan biyya eessaa isa deemeen. Abshir inshallah maatii kee dhugaadhaan irra geessee baratta. Amma akkamittiin nama seensifna? Moodatara kennuu hin dandeessaa lubbuu? Silkii siisitti mul'ata. Yoo nama moodatara humnuu kennuu dandeesse siin harkifna. Isa galatee. bareeda beektaa waan hundaafuu meeshaa manjiraataniin isiin illee akkuma beekamu beektaa akkasumatti namni waan fedhellee ta'e namni namarra hidhataa akka fedhellee ta'e isiin yaaddoo keessa kan galle guddaa jettaniin uffitee waan jira eeggachuu wayyaa beektaa kaatii barbaadachuu wayyaa dhugaa rabbiitti nama wanni jedhamu. waan baay'een ta'ini akkuma sinjaaniin obboleeyyan ta'e sinjaaniin sammuu kee ofiitiin waan jiraatiin karaa ittiin jirtuun barbaada. Lubbuu bareedni bakkee jirtamu mana talabaa jirtaa? Bakkeen jira. Maal taatee lubbuu? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Akkam nagumaa jirtu? Jirra kana taraa. Nagaa alhamdulillah. Maal taate qoy? Maani rakkoon si? Rakkoon si maatii koo bakka jira wallaalee maatii kooti wal baruun barbaada. Jetti. Okay. Mee na bartee taasaa naannoo dubbattu mee isiin? Akidaa Useeni. Eeywa. Na akkamati nagaa keeti miti jirtaa? Nagaadha miti ilaalila tokko isiin kun iyyuu bakka itti guddadhe yookiin immoo bakka itti dhaladhe wallaalus bakka itti guddadhe safara tokko bakkee guddoo warra asirra jirtan baraa bakkee guddoodha jechuudha. Kan na guddisi akka ta'e isiin iyyuu isinitti himuu dandeessi. Yaani akka akkootti kana eegaa ture jechuudha. Sigalee viidiyoo kun dhaggeeffattee ta'ee tasfaan qabamaa keessa. Hundan dhaggeeffanne beektaani isatti boosu argee wallaahi naazasiifte jennaan kanillee naan dubbachuu diddee yeroo baay'ee sii barreessee illee isuma tasirratti boosu natti dhaga'ame hedduu tokko maa inni esi gaafachuudhuma barbaada. Baay'isii irraa dhaatteen beektaa? Qabatamaan jecha tun ta'in akka kan jiraataa ta'e jira biratti godhatti beektaa? Kamaa obbolaansii kulliinuu hinuma jiru miti lafuma isheenutti kan guddadhe jechuun amma qabatamaan nu biratti illee guddachuu baattu alii shabee deemtaa alii maannoo bottoo deemtaa bakka mareemaa birallee deemtaa amma beekutti jechuudha yeroo sanallee xiqqoo ta'ullee inuma dhufta hamma ta'e adaadaa birallee inuma dhufta turte. Adaadaan eenyuun akka oda isaaniin jedhaa ture miti du'aniiru miti. Du'aniiru nan beeka akka isaan du'anii. Jechuun akkamittiin utuu maatii qabaatte yookiin abbaarraa dhalatte haadharraa dhalatte osoo qabaatte akkamittiin olii gadi deemte bara namaa. Akkas nafiis kaatti Essee guddachuu dandeessi. Amma laa biyya namaa hojjettee galtee ayyaana waggaa bakkeetti baasuu akkamitti dandeessi maatii dhugaa qabaatte. Dhagaa asirratti boosii tokkoffaa turgumii nuun qabu wanta hundayyuu isiinillee boosii asirratti wanta tokko yoo of gochuu siirra waan jiru hundi keenya iyyuu hin beekti isiin ijoolleen keenya alhamdulillah hundi keenya iyyuu bakkee jirra biyya ormaa keessa jirra hamma immoo asirratti namni hundinuu akkas jedhe waa'ee kee haasa'urra wallahi laazim anisuma dhugumaa guruuppinaan hidhaa yoo hidhuu barbaachisaa ta'e ijoollee hunda hin beekta jara ashaas hin beekta hamma ta'e jara saaliyaallee hin beekta faaxumeellee hin beekta. Ayaan keessaan na gaafataa turte wantan irraa qaanammatti nu biratti guddatte nan beeka garuu akkas jedhee ibsuu hin danda'u naan jetteetti nan beeka saaliyaan naan haasaa arti keessaanii wogoo qabdi namni bakkee guddoo hundi jaraayyuu na wajjiniin dubbataarani amma tokko irraa
Gin dhugaan jirtu isa iddoo kamiidha malee ani isa waa'ee guruubii minee argillinyaan guruubii maallaa godhaa. Oi taragaggai Kan lubbuu koo akkamittiin akkana hawaastan hin barbaada malee abbaa sobaa yookiin haadha sobaatiin akkana waamtanuu hin barbaadu sinii galee. Oi taragaggai ati Maaliif Maariyamaan taadhaa ergaa akkas ta'e maaliif Maariyamaan ababbaan dhukkubsatee bottoo dhaqeennaan maaliif haala barbaacha dhuftee ati wanti tasii qabdu hin jiru ati diqaalaadha akka diqaalaa taatee of beekuu qabda maanaan jettiree dhuguman kan jiraati. Maqida wayye tikiri qoy meemuna waan hin gaafadhuun qaba callisi boosse falan qabu amma waa ati hin boon boo'in qabdu asirratti hin dhaggeeffadhu. boo'in ishee bara akkuma namni si rifatu jiru namni sitti gammadu hin jira kana beeki ati asirratti hin boo'in. Hin gammadu jarri amma isheen qoyme waan si gaafadha isheen gaafa biyya kana galanii waan hin nyaadhu dhabee agabuu koon ture ayyaana mana qofaa keessan oolee nama ormaatu na waamee nyaata naa kenna ture daqiiqaa 5 manarraa hin turu manni gargar fagoo miti hamma kanaatti ayyaana mana keessan oolee obboleettii qabdi jetteet immoo haadha qabdi abbaa qabdi jette. Haadha qabdi dhaggeeffadhu haadha qabdi akkoosillee hamma ta'e ani yeroo sana erga siinillee biyya galte yeroo sanatti an biyya sani biyya hin turre gin akkasiin galtu silkiidhaan illee yoo yaadatte anaan haasa'aa turte yeroo Addis Ababa jiru silkiidhaan yeroo ashaan galuu kaatu yaadatta isaa naan dubbataa turte isii dhumti jechuudha. Gaayaa siin taqabbala siin jedhee illee nan ture yoo yaadatte ta'e jechuudha. Maaliif namni na taqabbalu dhabame ishii gaafas maafan qophaa kan koo Siin taqabbala jennaan. qophaa kan koo maafan dhufee maaliif namni na taqabbalu dhabame miskiinatti hime. Siin taqabbala jennaan. Haadha qabaadde abbaa qabaadde Addis Ababaa keessa bineensa sana keessa bahe maafan qophaa koo gale maafan gaafan kaargoo qodaa uffata jaraaf bitee dhufee qophaa kan koo hattuu wajjinii walta dabaaddabaa maafan naqee fide reemee natti hime hin dandeessu. Citaa eenyutti birrii argataa ture. Aadaadeettis argataan ture. Jara itiyyee kanattis birrii amma hin danda'a. Maqaan qimii gootiitiin ergaaf hin ture. Gaafa nachi addeetu maal akkana eeggatee fi maal takka ta'e. Ashaa gaafa nuti himti. Hamma turteetti hamma ashaan deemtutti eessa turte? Faaxumaa biran turre. Maal ture yaad? Laa. Manatti daariin qaba. Yeroomeenti daarii gorree ture. Akkamittiin mana sii ture. Anjimbo laal adaadee biraa ka'een achuma anjimmaan dhaqeen. Agarsiisa. Kireeffannee taa'aa turre achi booda heerumeen daarii qabadeen taa'aa ture. Daarii koo hiikeen Addis Ababaa deemee Addis Ababaa mana hojiitii keetanii kanan biyya Dubaay deemee karas lafaatiin Suudaanii da'an. Namni tokko as jirtee jijjirtii kan koo takkaa namni quba na qabu. Jirushii Dhiyeenya galtee deebite. Dubaay isa galte jechuudha. Jimmaa galteessaa? Okay. Jimmaa gaafa galtu Faaxumaa biratti galte miti? mana kireeffadheen galee. Bareeda ta'e Saaliyaan illee baga dhuftee keessaa waliin dubbanna. Simbooyin kana simbooyin asirratti. Yeroo miidhamu ergasii yeroo rakkoo kana keessa jiru namni tokko rakkina kan koo na gaafate hin jiru hadha gaafa dhugaasaa ifa baasee jedhu akka dhuguma maatii kan koo haqa dhugaadhaan hin arganneedhaaf akkas jechuu hin danda'amu hin jiru asitti dubbadhaan dubbachuu qabda hundi keessaniyyuu wanti hin dhosku tokkittiin hin jiru kana booddee. Okay, himbooyin ati wanti boosee nama ofitti gammachiiftu. Boosee mataa kee of dhukkubsanii lubbuu ofii keeti kan jirtu bakka jirtu of yaadatu himbooyin. Dhugaa keessa dubbatu dhufuu danda'a. Kolfee gammadee mana dansaa isa teenye. Ishi mataa keessa dhukkuba biyya namaa keessa amma kanaafuu furmaata argataa dhufaa jira namni si beekullee yookiin namni maatii kan kee kan dhugaallee kan sobaallee kan beeku argamaa jira waan ta'eef haasaan kan kee furmaatan argata sila ta'eef boosee immoo mataa kee gaafa dhukkusit eenyutu bakka sii bu'eessiif dubbata re'atu haaliin qabu jedhaa jirta. Kanaafuu ati mataa kan keetii yookiin itti yaaddee akka furmaata argatu gochuu qabda. Malee boosee mataaf dhukkubsinaan eenyutu sirraa dubbata re'e. Yeroo fayyaayyuun qabu jedhaa jirta gaafa dhukkubsatte eenyu sirraa dubbata.